Bu'uuraalee misoomaa fi tajaajilli waloo hawaasa tokkoof murteessaadha. Gaaffiin uummataa sinni bal'aan isa kana. Hawaasni bu'uuraalee misoomaa hin qabne hawaasa boodatti hafaa fi dorgomaa ta'uu hin dandeenye. Maarreem bulchiinsi magaalaa Bokkoo gaaffii hawaasaa dhageeffachuun bu'uuraalee misoomaa fi daandii wal quunnamsiistuu ganda keessaa hojjechaa jiraachuu odeeffanne. Magaalaan Bokkoo magaalaa guddittii aanaa Fadis fageenya magaalaa Hararirraa kiiloomeetira 24 fagaattee gara kibbaatti argamtudha. Haalli teessuma ishee mijataa fi magaalaa giddugala aanaa ta'uun daldaltootaa fi jiraattota aanota ollaa simachuun keessattuu sabaa fi sablammii baay'ee simachuun jaalalaa fi kabajaan hawaasa waliin jiraachaa jirudha. Magaalaan Bokkoo teessuma mijataa fi dhiyeenya magaalaa Harar jala jirtuun bu'uuraalee misoomaa gahaa argachuu dhabuun guddina saffisa irraa eegamu deemuu dhabuun rakkoo ishee ijoodha. Haala hundeeffama ishee akka odeeffamutti umrii dheeraa qabaachuutu dubbatama. Umriin hundeeffama ishee fi guddinni ishee akka waliin gitne ni mul'ata. Rakkoon akka walii galaatti adda ba'ee bu'uuraalee misoomaa gahaa qabaachuu dhabuun rakkoo ishee ijoo ta'uu ni fagala. Yeroo ammaan tana baroottan dabran keessatti rakkicha bu'uurarraa furuuf bu'uuraalee misoomaa hedduun deebii argataniiru. Keessattuu daandii hidda dhiigaa ta'uu akkuma beekamu hoggansi jijjiiramaa kallattii fi karoora iccitii milkaa'ina magaalattii adda baasuun hojjechaa kan jiran yommuu ta'u, daandiin keessa hawaasa magaalattii haala adda ta'een hojjetamaa jira. Jiraattonni magaalattii rakkoo daandii wal quunnamsiistuu ganda keessaa qabaachuu dhabuun daandii yeroo ammaan tana hojjetamaa jiru bu'uurarraa rakkoo keenya furuuf karoorfamee kan hojjetamaa jirudha jedhan. Daandii duraan rakkoo turre amma nurraa furamee jira. Daandii duraan rakkoodha, namni walitti dhiiba. Bootteedha ilaa hanqaa wanta takkallee qoraayyoo bitanillee akka harreen as nuun fiddu turte dura. Kun bahin karaan nuun jiru waa takka namni cinimuun qabdu fayyaa dhabnus basaasan nu oofan. Amma waan san ta'e mangistiin teenya karaa gaariidha nuu jirti, karaan bal'aan qooqa waa hunda nuu fida itti fayyadamna jechuudha. Gammachuu qabna. Seerota buutiin waan nuti mutan warra mana yaaru jiru beeka. Kaniifuu mana yaaruudhaaf keenyaaf achi waliin inni gaarii gaadhaan guuraa baane. Amma immoo alhamdulillah keenyaaf gana yeroo biyyatti fufna kaa jireenya himaatu jiranna. Duraanii waa hundaa fidachuu dadhabneen karaa kana waan galfannuu ni dhabne nama fayyaa dhaballee konbaloosiin dhuftee nu fuudhu dhabuudhaan argan nutti dhufuu tana gammachuu gurguddoo nu dhabama. Faayidaa daandiin taate waan hin beekuufin mana kiyya kana fedhumatiyyaan akka daandiin kun nu bahee faayidaa irra guddaadhaa mana kanarra guddaadhaa argannu jechuudhaaf irraa diiguu seene jechuudha fedhumatiyyaan. Faayidaan isaa mana kanarra waan caaluuf jecha karaan kun saniifin daandii tana harkuma kiyyaan irraa diiguu seene. Daandii wal quunnamsiistuu ganda keessaa dhabuurraa konkolaataan tajaajila garagaraatiif ooluu danda'u ganda keessa sosso'anii tajaajila kennuu dadhabaa turuu fi dirqamanii gaafa tajaajila kennan qabeenya baay'ee balleessaa kan turan ta'uu fi yeroo ammaan tanaa daandiin hojjetamaa jiru kun tajaajila hawaasaa caalmatti hanga kanneen uummaddeetti qabeenyi keenyaas umurii akka qabaatu nuuf taasiftaniitu jedhan konkolaachiftonni baajaajii magaalaa Bokkoo keessatti tajaajila kennaa jiran. Waraa gisee warri shaqataa meeshaa fidatullee magaalaa buufateetti gaagiraan asitti gurrachaa jira. Duraan karaan kun miila namaatu noofu amma kun rabbiin keenya beekur nuu fideeti asitti gufuu fi algee hunda kaasanii karaa nu godhanii jira. Duraan karaan badu bakka makiinaan mizaanaa fi balastiraa cabsuu bakka harummaan hin jiru karaa guddaas wal adaree deemu malee karaan gandeessa hin jiru. Rakkoo daandii ammataa magaalattii keessatti osoo hin hojjetamin hafaniin jiraattonni magaalaa rakkoo garagaraatiif saaxilamaa turaniiru. Keessattuu hanga haadholiin yeroo da'umsaa ambulaansiin akka barbaadu galee tajaajila kennuu dhabuurraa miidhaa garagaraa mudachaa tureera kan jedhan kantiibaan magaalaa Bokkoo kabajamoo obbo Hamdii Jamaal. Sababa daandii dhabuutiin hawaasni keenya baay'een rakkoo adda addaatiif saaxilamaa kan jiran. Kanaafis dubartoonni keenya yeroo da'umsaa ambulaansii dhabuudhaan hawaasni keenya yeroo dhukkubsatan akkaataa itti karaa rabbaanii wantoota ittiin tajaajila argatan irratti baay'ee rakkachaa kan turanidha. Kana malees yeroo mana ijaaranii fi yeroo waan adda addaa hojjechaa jiran irratti daandii waan ilaa mana isaanii hin geenyeef waan ilaa aksesiinsaa baay'ee gadaanaa waan ta'eef rakkoo adda addaatiif hawaasni saaxilamaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kana dhaabbannee bulchiinsi magaalaa Bokkoo mari'annee rakkoo hawaasa kanaaf furmaata kennuudhaaf baay'ee mana qopheessaatiin qarshii 530 daandii keessa kiiloomeetira 5 akka karooraatti hojjannee waliin gahuudhaaf kororanii deemu kan jedhudha. Akkuma amma ilaalaa turretti yeroo ammaa already jalarraa eegallee asiin mannaaraadhaan hanga bulchiinsaa kan deemu kanaas itti oofuudhaaf already kiiloomeetira 3 isanii ol deemnee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Guddinaa fi milkaa'ina hawaasni tokko yeroo gara yerootti taasisaa jiruun magaalaa Bokkoo qubsuma namoota baadiyyaa irraa gara magaalaatti taasifamaa jiruun babal'achaa kan jirtu ta'uu fi yeroo kanatti pilaanii magaalaa osoo hin eegganne ijaarsa garagaraa ijaaramaa turuurraa dhiphinni daandii mudachuu himuun
yeroo ammaan tanaa rakkoo kana furuuf pilaanii magaalattii eeguuf daandii keessaa fi walqunnamsiistuu baasuuf dirqamnee hojjechaa jirra kan jedhan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bokkoo kan ta'an kabajamoo obbo Amdii Jamaali. Akkuma beekamu yeroo ammaa daandii keessa hojjechaa kan jirudha. Kunis daandii haaraa baasuudhaaf kan duraan jirullee karoora irra joobisuudhaaf hojjechaa kan jiru jechuudha. Kanaaf daandiin keenya akkaataa pilaanitti magaalaa keessatti iddoolee baay'ee irratti pilaan isaa keessatti waan hin jirre pilaan irra dhaabbannee daandii keenya pilaanii lafa buusuudhaaf hojjechaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kun ammoo daandiin magaalaadhaaf maal akka ta'e namatti illee himuun hin barbaachisu. Idda dhiigaa jechuun hin teenye jechuudha. Magaalaa takkaaf daandiin murteessaadha. Bu'uuraalee misooma daandiidhaan murteessaa jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Bokkoo kabajamoo obbo Amdii Jamaalitti dabaluun hawaasni magaalattii rakkoo daandii ammaataa mudachaa ture gaaffii hawaasaa giddugala godhachuun deebii kennaa jirra waan ta'eef hawaasni magaalattii kan hubatee tumsa gama isaatiin milkaa'ina misooma magaalattii hojjetamaa jiru deeggaruu danda'uu qabdan jechuun hawaasni magaalattii tumsaa fi gahee mataa isaanii akka ba'aniif gaafataniiru. Hojiin isaa amma jalqabee itti jira. Fuulduraaf haaluma amma jalqabne kanaan itti fufnee daandiilee magaalaa keessaa waliin geenye akkaataa barbaachisummaatti daandii hundaa waliin magaalaa teenyaas magaalaa pilaanii eeggattee fi badhaatuu fi jireenya namaatiif mijattu ni taasifna jechuudhaan hojii kana seennee hojjechaa kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf qaamni dhimmi kun ilaallatu hundi jiraataa magaalaa teenyaa hundi wantoota karaarra jiranii fi iddoo daandii itti rakkatee jiru akka bal'isan qabeenya isaanii kan karaarraa qabanii fi waan adda addaa jechuudha. Waan daandii kana gufuu ta'u akka mormanii fi deeggarsa maashinarii garaagaraa kan dhufee fi hojjetaa keenya kan hojii kanarra bobba'eef deeggarsa barbaachisu akka godhan maqaa bulchiinsa magaalaatiin gaafadha. Galatoomaa.